akka kennaa kun su'uudii deemeetiin waada dalagatu kun biyya keessatti oorruu akaafatu dalagataa ture miti nama umrii keessan guutu dhiirra barataa ammallee barsiisaa jiru namni yeroo kaan baratu yeroo kaan barsiisu diinagdee walitti deemtu fi asiin immootu haadha manaa fuudhuuf deemaa jirtanii waan kana hawaasummaan osoo hubatee anillee akka yaada kiyyaaf makilleen reef kanaayyuu haasayaa turre wal bira turre ustaada keenya kana osoo sagantama xiqqoo wayii qabnee fi homa xiqqoo wayii waan yaadannoo walitti daddarbinee fi dhoofsisa jennaan jira amma akkuma aadatitti naannoo hundaayyuu hin jira gaafa hiriyyaan kee tokko fuudhu yookiin hiriyyaan ta'e takka heerumtu dubartiin kun waan mana keessatti nyaata itti nyaatan kana nyaata itti nyaatan injiraami leematii jedhanii gilgilii jedhanii qorii jedhanii maankaa cilfaa waan akkasii haga saamunaan ba'utti hiriyyoonni fiddeedha gaaf dubartiin heerumtu kun geegawoo walitti qabamee wanni sun kennamaaf mana keessatti ittiin tajaajilamti haga saamunaan ba'utti kennamaaf warra dhiiraa immoo gaafa dhiirri fuudhuu uffata bitanii fi ibin haga maarra biyyaniin beeytanii isin baratan kun hin jiru ka bara nuti fuunu bara dargii kun hin jiru huccuu akkatti cabsaniitiin kiisii kaatan takka jira maarrabii jedhamti afaan oromooti waan isin beeku maarrabii kun maarrabii bitaa fi kun shaamizii jalaa bitaa fi kun karabaataa bitaa fi kun manaxirii bitaa fi kun immootu baatirii bitaa fi baatirii halkan san ibsatu bitaa fi gaafa ammootu fuudhanii manatti garan ganama dhoofsisa jira dhoofsisaan abbaan lafa mana irratti ijaaratu kennaa fi ka qonnaa kennaa fi hiriyyoonni birrii walitti buusanii fi hagomnaatiin kumaan 200 abbeeran jibicha kennaa fi sa'a kennaa fi hoolaa kennaa fi akkasitti gosti isaa hiriyyoonni isaa hunduu mushurraadhaaf kennaa kennan jechuudha. So bara kana immoo kennaan suni duri ammallee jiraachuu mala biyyatti amma mootu nama akka keessanii nama umrii isaa barumsarratti fixee ergasii mootu barsiisuu eegalachumaan osoo jireenya dhuunfaa ofii jedhan deemin nama hawaasaaf jiraatu kana akka duraan haasaa turre aadaadha ganda hunda keessa jira naannoo hunda jira dhiyeenya kana immoo namni jabaan kee tokko ka yoo xiqqoo harki qaqallatu yoon hojiin hojjetin barumsarra jiraate barsiisaa jiraate hawaasummaan kib walitti jedhee sagantaa wayii qabatee doolaara 150 walitti daddarbee kun makiinaa guyyaa sanii kireessee fi kun uffata guyyaa sanii bitee fi kun meekaappii mushurraa danda'ee kun uffata gurbaa danda'ee maal danda'ee waan ittiin maal jedhan aadaa hawaasni kana irra dhufee akkasitti guyyaa namaa walii bareechan hawaasa arjaa kana qabdanii hawaasa barataa turtanii hawaasa barsiisaa jirtanii obboleewwan keenya ilmaan keenya barsiisaa jirtanii waan kanarratti humni keessan akkamii ummanni kun osoo jab isinitti jedhee haadha manaa keessatti isin waliin gahe yaaduma jedhu anaaf makiirree fi kan mari'ataa turre waan kana isin nama humna qabu moo fuudhu fi akkuma anaaf makiin tilmaamaa ture kana rakkinni mana keessa jira moo waan kana ummata ifa goraa yoo rakkinni xiqqoo waan kanarraa humna isin dhoowwu jiraate ummatatti ibne sagantaa wayii isin qabne aduuza keessan kana milkeessuu barbaannetti ustaadha. Yaa. Dhuga. Ulfaadhaa galatoomaadha. Ani akka nama tokkootitti alhamdulillahi barumsa diinii keessallee turu. Ani waa heddullee aslii waa hedduu kaasuu hin barbaadu. Garuu roorro wanta naatti dhagahamte imimmaan ummaan tiyya waan achirraa akka malee qalbii ishiin cabsisan qofaatitti natti dhagahame sababbiin maal osoo nu bisilaa ka dandeessu taate qaatamiyyoo tanallee naa galchite aruujallee waa hundallee naa guutee silaa ayyee jechuutu urte walaakin immoo waa hedduu kaasuu hin barbaadu. Dhiifama aslii kiyya osoo waa heddullee haasa'uu barbaade natti ulfaatti akka hawaasni walumaa galatti na cinaa dhaabbatanii na gargaaranii miyyoo san akkan galfatuu danda'utti akka naa mijjeessan barbaade.
Hawaasa kiyya qaaliif gaarii dhageettanii ustaadni keenya nama umrii isaanii barataa turanii nama she'aaf mawwatar irratti barataa turanii odoo goggoruu baadhee ammallee mootuu nama barsiisaa jiranii. So namni gaafa daa'imummaa barate amma gizee humna qabu kanallee barsiisaa jiru hin beektan kiisin isaa duwwaadha doomni isaa duwwaadha gargaarsuma rabbiitii fi hiriyootatti dhiyaatanii maatiin jiraataa jechuudha isinii galee miti isinuu uf beektan jechuudha. Dalagaa fi barumsi dalagaa fi barsiisuu walirratti hin deemu waan ta'eef soo kanaaf obboleewwan kiyya ka dhiiraaf dubartii warri as jala jirtan asii nama 1,000 wayin jirtan makii jala jirtan ustaaza jirtan ustaaza keenya kana waan dandeenyuun kenna kennineefi jechuudha doolaara 50 dhibbaan sanii gadilleen sanii olleen ta'u waan humna kennatiin ustaaza keenya kana bira dhaabbannee obboleettii teenna booniyyee fi ustaaz keenya Muhammad Bayaan walitti haafinnu namni nama lama wal jaalatu lama walitti ijaare akka waan addunyaa tana guutuu nama addunyaa kana guutuu jiru walitti ijaareetiya namni nama lama addaan diiga rabbiif nama biratti illee diigamaadha hin beektan akkuma addaan diiguun sharrii qabdu nama wal jaalatu walitti fiduun ruhaa wal jaalatu lamaan waliin ga'uun kahirii qabdi gammachuun jarri lamaan gammadan isinii galee miti addunyaattis jaras gammachiiftee hiriyoota jaras gammachiifte harmee isaanii sanis gammachiifte akiratti itti gammadda rabbiin birallee itti argadda qalbii jaraa argitee isiin mana biyya arabaati isaan biyya keessa ruhaa wal dheebottu tasila amma sa'a qaraasisan sa'aatii salaatan sa'aatii makfiraa godhan hin beektan ruhaa nama jaalata isin uf beektanii jaalalli mara akka ta'e warri jaalatee arge hin beeka warra akka makkii irra cabsii irra marsiiru ka jaalan beekne kana malee hundi keessa warra jaalala beeku soo kanaaf obboleewwan kiyya ka dhiiraaf dubartii as jala jirtan ustaaza keenya kana waan bareedaa wayii walitti qabnee fi namni gaafa fuudhu ilmoo argataa jaartin dibata barbaaddi uffata barbaaddi mana keessa galtu barbaaddi algaa irra raftu barbaaddi waan nyaattu barbaaddi waan irratti nyaattu barbaaddi waan irra raftu barbaaddi soo wanni kana hunda mallaqa barbaada guyyuma sanuu guyyaan isaanii bareeduu fi mallaqa barbaada kanaafi ustaaza keenya kana sagantaa wayii qabnee fi yoo itti fuune guyyaa isaanii bareechineefoo afaanumaa yooma isaan asirratti waa jedhan ajandaa godhachuu osoo hin taane yoo isaan jaalala haadha manaa isaanii ibsatan akkana jedhe osoo hin taane osoo ustaaza keenya kana sagantaa wayii qabneefi isaaniif haadha manaa isaanii waliin geenne gizee boqonnaa qaban jaartii ofii bashannansiisa yeroo jaartii ofii biraa bayan immootu ilmaan keenya nuu barsiisanii hoo akkam jettan ummata yaanni kun isinii ta'e hundi keessan dhugaa jedhaa jirtu yoomitti isinii goona koomentii barreessa sagantaa yoomitti isinii qabna namni amma faamilii kiyya jala doolaara 100 ka'anuuf qabee jirullee ni jira akkuma warra yeroo jira sagantaa yoomitti isinii qabnu ummata sagantaa yoomitti isinii qabnu نوفتا إيرا برا أرجعت والله يوم تسني كم عندي كذا نوفتا يتشاجرتو يوم تسني كم بورو إفتان جمات يوم أستاذ إذا أكاونتي كم دني أكاونتي إن كبر أوكي warri makii jala jirtan isaan jala jirtan as jala jirtan akkaawuntii isaanii qabadha sagantaa haga qabnuu fi hammasuu waan manguddoon ergatan minaaminii waan wocii yoo barbaachise akkaawuntii isaanii qabadha hundi keessan mee akkaawuntii keessan nutti hima himadhu akkaawuntii kuma taafekka 1,000 26 78 48 45 45 18 qabatanii mee koomentii irratti wal baratan qabatanii uummata qashtii qabatanii kuma takka 26 78 45 18 kyaa eewwa
Muhammad Bayan. Kudha saddeet jaanam qabatanii jiran. Okay, Muhammad Bayan. Okay, ummata kiyya qaaliif gaarii namoota 2,100 jirtu makki bira jirtu isaan bira jirtu abbaan rabbiin isin laaffise waan dandeettan akkaawuntii kanarratti ergaa fi risiitii nu ergaa isaanillee ergaa sagantaa hin qabnaa fi insha Allah ustaada keenna fi booniyyee teenna waliin ga'uu qabnaa warroonni biyya keessa jirtan guyyaa isin beeksifnaa as jala immoo abbaan rabbi laaffiseetiniin rabbiin isitti laaffisee qabeenya qabda yoo jiraattan guyyaa isa warri ispoonsar irraa taatan warri uffata ispoonsar irraa taatan yoo jiraatan amma uffata ustaada ispoonsara guutuu an irraa ta'a caammarraa kaasee manastiriin haga bahu haga kaasliin bahu haga uffata isaan guyyaa san ittiin fuudhan ispoonsari guutuun ana ka isaanii ka mushurraa namni ufnuu qabu yoo jiraate galma namni ufnuu qabu yoo jiraate ispoonsara guutuu warri ta'uu dandeettan inshallah ani mataa kiyya akka atleetitti ana sheeyni hunduu nama sheekatitti fuudhu waan jaaladhuufi akkuma gaafa sheekaa roobee suufa guutuu bitee sanitti gaafa ustaaz Mahammad fuudhanillee waadaa sana durallee seenee fi jira ammallee caammarraa kaasee haga manastiriitti ispoonsara guutuu ana irraa ta'aa warroonni biraa warri guyyaa isaanii bareechuu barbaadan irratti hirmaatuu dandeettu kanuma warri dhaamattan jira ustaaza maal jettan hawaasa kanatti wanni dhaamattan jira wallahi ana hawaasa kanatti wanni biraa dhaammadhu ani miyyoo tana akka nama tokkootti amaanaadha amantaa maatiin amantaa islaamummaa dhuftee alhamdulillah anaat abbaa taafi anaat obboleetti taafi anaat obboleessa taafi anaat hiriyaa taafi jedhee barsiifadhee ofitti as qabadhee akka ishiin yaaddoone waan silaa hiriyaa ishii akka hiriyaa ishiititti waa silaa gaa'ilastee waa hunda godhatuu qabdutti hawaasni islaamaa kuni akka anuma cinaa dhaabbatanii miyyootan akka ajaa'ibaatitti galfadhee yeroo gabaabduu keessatti nagaan bultii tiyya bultii bareedduu achi booda diin kiyya barsiifadhus baradhus barsiifadhus itti fufuun barbaada hanganuman jechuun barbaada. Tole bakka bareeda ummanni guutuu yaada kana jaalatee raaga amma koomentii jalatti yaada mormiin agarree guyyaa nuti tole anaaf makii waliin mari'annee sagantaa isinii qabnee waan rabbiin qabnee namni hedduun illee silaa jira. Akkasitti Doktor Anilleen kan dubartii kaisiidha jechuun Anilleen ispoonsaranii taaf. Kala amma makii qabooniyee ispoonsara hin taati an keessan ispoonsara hin taa nama guyyaa keessan bareechullee ispoonsara dhabnu san booda hawaasni mootu waan irra ciiftan waan keessa galtan waan yaabbattan waan uffattan yoo isinii bituu dadhabe sun hawaasaaf rabbi qabdi hawaasni Oromoo arjaadha nu waan humna kennaa kun makiin xiyyalee rabbi sirraa jaalatu booniyye ispoonsara hin taa jette itti hima shugguxiin intalli doktora nama waggaa 27 barate ispoonsara sii taa jette doktorri kennamoo ka waggaa 27 biyya chaayinaatti nu barate anaaf ispoonsara ta'uu hedaa du'aayi nu haa gootu booniyye itti hima booda bilbiltaniif amaanaa isinitti haa ta'u. Abshira. Tole bakka ustaaza kiyya qaaliif gaarii sagantaa isinii qabnee guyyaa nuti toletti karaa waasaappi isin beeksisa hayyee. Abshira ulfaadha hanga numan na gammachiiftanii wallahi hangeen achisaa ture hanga ganuma sooshaal miidiyaa kana hin beektan asli ani hedduu nama jaartii tana akka waan wantarra waa'ee gaganiitittin wallahi liphii ija dura waan miidiyaa faalaalaa agoo kana hin fedhu akka wantaa kanattan eega jechuudha.